Daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagantaa furtuu dhugaa attam jirtu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo bakka jirrutti iddoo jirru hundumaatti nagaaf fayyaa nuuf laate yeroo akkasii sa'aatii akkasii sanuuf kenne waaqa Israa'eliif galata gashina. Galanni maqaa isaatiif waaqaaf irra lafaatti bara baraan isaa qaqqabu hin jenna. Egaa waaqa yeroo kanaaf sa'aatii kanaan nu ga'e galateeffachaa kanaan fuula keessan duratti yeroo kana ol ba'ee sagalee waaqayyoo walii wajjiniin hirmaachuudhaaf dubbisaa waliin dhaga'uudhaaf waan ta'eef mee gara sagalee kanaatti utuu hin darbiniin fuuldura kadhata gabaabaa godhanna. Yaa isa waaqaaf lafaa burqituu bishaanii fi galaanaa uumtee yaa isa teessoo ulfina qabeessa irra jiraattu waaqa abboota keenyaa waaqa raajootaaf waaqa bartootaa oolmaa kee fi gocha kee gaarummaa kee kaleessaaf dheengaddaaf si galateeffannaa. Galanni daangaa hin qabne galanni guddaan teessoo kee irratti bara baraan si haa qaqqabu. Amma yeroo kana of gidduutti si barbaanna. Sirraa waan feenuu qabna. Yaa Waaqayyo sagalee kee isa hundumarra caalu akka nu soortu dubbii keetiinis akka nu haaressituuf jaalala kee haa ta'u maqaa isa hundumaa danda'u gooftaa Yesuusiin si kadhannaa daraa. Ameen. Kiristoosiif jedhaatii jedha. Kiristoosiif jedhaatii. Namoonni baay'een yeroo namoota walitti araarsanii yommutti namoota walitti fidanii yeroo cubbuu namaas dhiisuudhaaf jedhanii Kiristoosiif jedheeni yookaan immoo Kiristoosiif jedhaatii waliif dhiisaa kan jedhu sagalee akkasii dhageenya iddoo baay'eetti sirriidha. Kiristoos waan hundumaa keenyaa waan ta'eef Kiristoos iddoo hundumaa waan nu dhaabateef Kiristoos iddoo qaawwa keenyaa waan dhaabateef Kiristoos cubbuu keenya hundumaa waan dhiise waan irra darbeef ba'aa nuti baachuu mallu hundumaa waan baateef nuuf jedhee wanta ta'uu malu hundumaayyuu waan ta'eef Kiristoosiif jennee waan hundumaa dhiisutu barbaachisaadha. Phaawulos gara warra Efesoonitti yommuu itti barreessu Efesoon boqonnaa 4:32 irratti akkas jedha. Walitti kan toltan ta'a garaas kan waliif laaftan ta'a. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise isinis akkasuma walii keessaniitiif dhiisaa. Akkuma Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise isinis akkasuma cubbuu keessan waliif dhiisaadha. Waaqayyo cubbuu keenya akka nuti waliif dhiifnu barbaada. Akka nuti garaa walitti jabaannu utuu hin taane akka nuti garaa waliif laafnu barbaada. Hamma yeroo jiraannu bara jiraannu kana keessatti bara namoonni garaa isaanii walitti jabeessanii bara namoonni garaa walitti jabaatan kana keessa akkasii keessa jirra. Kanaafuu sagaleen Waaqayyoo kan inni jedhu garaa walitti hin jabaatinaa kan walitti toltan immoo ta'a jedha. Kan walitti toltan immoo taa'ii jedhan. Gorsa yeroo kanaatiif nuuf kenname keessaati tokkoffaan walitti kan toltan ta'a kan jedhudha. Sagalee kana keessaa yookaan immoo heertuu kana keessaa kan nuti baafannu. Inni lammaffaan immoo garaas kan walitti laaftan ta'a kan jedhudha. Inni sadaffaan waliif kan dhiiftanii ta'a kan jedhudha. Egaa akka kiristaanotaatti walitti kan tolan warra yeroo hundumaa wal jaallatan, warra yeroo hundumaa wal ho'isan, warra yeroo hundumaa waa'ee walii yaadan. Akkuma kana immoo warra yeroo baay'ee yoo yakki dhalate mudaan isaan gidduutti mul'ate yookaan immoo mufiin isaan gidduutti argame dafanii kan waliif dhiisan. Inni sadaffaan immoo warra cubbuu kamiinillee haa ta'u hammamillee haa guddatu dhimmi isaa hammamillee yaaddessaa yookaan rakkisaa haa ta'u cubbuu walii kan waliif dhiisan haa ta'anii jedha. Kiristoos sababa guddaafitu maatii isaatti dabalee nu fudhate. Nuti maatii Kiristoosiiti amma. Nuti maatii Kiristoosiiti. Nuti orma miti. Warri ormaadhaa warra Kiristoosiin hin beeknedha. Warra Kiristoosiin immoo ofitti hin simanne, warra dhiisuu hin beekne, warra garaa hin laafne, warra garaa jaboota. Isaan kun orma jennee waamna. Irra darbuu hin beekanii, waliif hin dhiisanii, garaan isaanii walitti jabaadha. Cubbuun cubbuu ta'uu isaa tasumaayyuu hin beekani. Kanaafuu nuti orma miti warra maatii Kiristoosiiti. Warra mana Kiristoos irraa nyaate warra maaddii isaa irraa waan nyaanneef waan dhugneef nuni
orma mitii jedhaan. Mucaa jaallatamaa jedha. Mucaa jaallatamaa bigoota isaan akka macaafni qulqulluu jedhutti bigoota isaan yeroo jedhu ilma tokkichaa isa jedhu ibsa akkasii kenna yookaan immoo sagalee akkasii kenna macaafa qulqulluu irratti kan barreeffame isa kanaadha. Garuu Waaqayyo ilma tokkicha jedhu waan qabu. Nuyi ijoollee isaati. Ilma isa jaallatamaa ijoollee qabu keessaati nama isa jaallatamaa jechuu isaati. Kanaafuu Kiristoos Yesuus ijoollee isaa warra jaallatamoo godhee nu fo'ate biyya lafaa kana keessa. Warra inni yeroo hundumaa yaadaan qabu, warra inni qabsiisaan qabsiise, warra inni dhiiga isaatiin bitate. Warra inni dhiiga isaatiin bitate waan taaneef nuti mucaa jaallatamaa jedhamnee waamamna. Kanaaf gatiin nutti ba'e gatii salphaa miti. Namni biyya lafaa kanarraati meetiin wal bita, warqeedhaan wal bita, sibiila diimaadhaan wal bita, wantoota garaagaraatiin wal bita. Nuti garuu kan nuti bitamne takka dhalli namaa kan ittiin wal bitee hin beeknenitu Kiristoos nu bite. Namni lubbuu isaa dabarsee nama bitee hin jiru. Lubbuu tokkittii qabu aarsaa godhee Kiristoos Yesuus lubbuu tokkittii qabu aarsaa godhee anaaf isiniin waan biteefi inni nuuf gooftaadha, inni nuuf fayyisaadha. Nun immoo ijoollee isaa yookaan immoo maatii isaa ta'anii argamna. Moofbeeshet Daawitiin biratti ayyaana argate. Moofbeeshet ilma Yoonaatanidha. Yoonaataan immoo ilma Daawitiiti. Yoonaataan immoo ilma Daawitii waan ta'eef Moofbeeshet Daawitiin fuulduratti ayyaana argate jedhaani. Saamu'eel isa lammataa boqonnaa 9 lakkoofsa 7 hamma 9tti yennaa dhaxxanii dubbifattanii fi Moofbeeshet ammaa kaasee jedha. Moofbeeshet ammaaf kaasee maaddii korraatii nyaata inni jedha. Akaakayyuunsaa Saa'olii Daawitii wajjiniin lola qaba ture. Daawitiin ajjeesuudhaaf lagaa lagatti adeemaa ture. Isa adamsaa ture. Garuu Waaqayyo Daawitiin harka isaa keessa waan qabateef Daawitii irratti waa gochuu hin dandeenye. Karoora Waaqayyoo waan hin taaneef Daawitiif Waaqayyo yaada karoora waan qabuutiif Daawiti du'uu hin dandeenye. Salphaatti qabamuu hin dandeenye. Yeroo Daawiti adamsamaa ture yommutti Daawiti barbaadamaa ture keessa ilmumti Saa'oliidha Yoonaatanii Daawitiin miliksaa ture. Gaarummaa isaaf ooleera. Ilmi Yoonaataniidha Moofbeeshet yommutti dubbatu ani lafa akaakayyuu keetii jedhe. Lafa akaakayyuu keetii lafa Saa'olii hunduma isaa Moofbeeshetiif qabeenyaa isaa hundumaa waan Saa'ol qabu hundumaayyuu Moofbeeshetiif nan kenna. Inni ammaa kaasee maaddii korraa nyaata jedhe. Isaan silaa sanyii diinaa turan walii isaaniitiif warra faallaa turani. Amma garuu Daawiti Moofbeeshetitti ayyaana agarsiise. Amma garuu Daawiti Moofbeeshetiif araara godhe. Anaaf isinirraa kan barbaadamu namoota nuti yaada keenya keessatti isaanii mufanne, namoota yaada keenya keessatti isaanii mufannu hundumaatiif araara gochuutu nurra jiraata. Dhiifama gochuutu nurra jiraata. Daawiti Moofbeeshetiif araara godheera. Onisimoos gara maatii Filimoonitti akka fuudhamuutii fi Phaawulos hin dubbata iddoo kanatti. Onisimoos jedhe Filimooniin. Onisimoos nama gaariin turre jedha. Filimoon boqonnaa 1 lakkoofsa 10 haga 17 yennaa dubbistanii Filimoon nama gaariin turre. Akkati isa beektuuf akkati isa hubattu sanatti inni nama gaariin turre. Amma garuu Onisimoos yaada isaa geddarateera. Kanaafuu ofitti isa fudhachuu hin dhiisini jedha. Araara isaaf godhi jedha. Balleessaa isaa kanaan duraa dhiisiiti. Yaada isaa kanaan duraa inni dhiiseeraati. Amma araara isaaf godhi gara ofii keetiitti isa fudhadhu jedha Filimoon 10 lakkoofsa 10 haga 17 yennaa ilaaltaniif. Sababii Kiristoosiifitu maatii Waaqayyoo taane sababa nama kan biraatiin miti. Tokkollee namatti hin dhaadannu kan biraan qabnu samiirraa. Waa'ee keenyaatiif aarsaa kan kenne gatii kan kaffalee samiirra hin jiru. Mul'ata boqonnaa 5 keessatti akkuma dubbatu irratti lafarratti namni mallattoo sana hiikuu yommutti dhibe. Namni waa'ee kootiif waa'ee keessaniif wabii darbu namni yommutti dhibe.
Cubbuu kootiif cubbuu keessaniitiif namni darbu yommutti dhibee Kiristoos duwwaadha. Kan lubbuu isaa tokkicha waan ittiin qabatu qabatee fuula abbaatti kan dhiyaate. Kanaachi ergamoota keessaa namni tokko iyyuu hin jiru. Eessaa biyya lafaa kanarraas namni tokko hin jiru. Waa'ee keenyaatiif kan wabii darbe Kiristoos Yesuusidha. Innis waan qabatee fuula abbaatti dhaqu waan qabuuf. Inni anaaf isiniif araara waan godheef. Lubbuu isaa dabarsee waan kenneetiif gatii cubbuu kootiitiif gatii cubbuu keessaniitiif waan kaffalamuun isarra jiraatu hundumaayyuu waan kaffaleef Kiristoos Yesuus isa duwwaadha. Anaaf isiniif oolmaa guddaa kan oole. Kanaafuu sababii Kiristoosiifitu maatii Waaqayyoo ta'an malee aniif isin maatii Waaqayyoo hin taanu turre. Sababii cubbuutiitiif samii dhabneerra. Sababii cubbuutiif nuti samiirraa gadi buuneerra. Biyya abaaramaa, biyya rakkisaa, biyya danqaa kana keessa dhufneerra. Biyya dukkana kana keessa dhufneerra. Biyya cubbuutiin faalame kana keessa dhufneerra. Biyya jallinaa kana keessa dhufneerra. Cubbuun keenya tasumaayyuu nu hin dabarsu. Cubbuun keenya tasumaayyuu samaa'itti nu deebisuu hin danda'u. Cubbuun keenya nutti farachiisa. Nuyi takkaa cubbuudhaan faalamneerra waan ta'eef. Kanaafuu gatiin cubbuu immoo du'a jedhamee caafamee waan jiruutiif anaaf isiniif kan qophaa'u silaatii du'a ture. Amma garuu maqaa Yesuus Kiristoosiin ilkeen du'a waan cabeef. Yesuus Kiristoos gooftaan keenya du'ee du'a mo'ee ka'ee meereree arfiin keeyya du'a inni ati ittiin dhala namaa doorsistu jedhee waan ol baheef gara samii gara mirga abbaa dhaqee waan ta'eef. Isa mo'eef immoo nan kenna mirga abbaa kootirra teessoo ani taa'erra akka inni taa'u waan jedheefi nuuni Kiristoosii wajjin dhaaltota mootummaa Waaqayyooti. Kanaafitu cubbuun keenya nun dabarsu ture. Efesoon boqonnaa 4:18 irratti cubbuun keenya guddaa waan ta'eef balleessaan keenya irra daddarbi keenya guddaa waan ta'eef sababa cubbuu keenyaa waan nutti farachiisuufi gaaddisa du'aa jala baanee gaaddisa jireenyaa jala galuu waan hin dandeenyeef nuni ilmaan cubbuu ilmaan abaaramoo waan turreefi amma karaa Kiristoos Yesuusii ayyaana argachuu keenya nu agarsiisa. Waaqayyo fedha isaatiin gara hariiroo gammachiisaatiif hariiroo gaariitti nu fide. Waaqayyo wajjiniin hariiroo gaarii hin qabnu turre. Tokkummaa gaarii hin qabnu turre Waaqayyo wajjiniin. Utuu Kiristoos dhufee gidduu galuudhaa baate, utuu inni araarsaa ta'uudhaa baate, utuu inni hangafa lubaa ta'uudhaa baate nuuf Waaqayyoon walitti araarsuudhaa baate hariiroon nuti Waaqayyo wajjiniin hin qabnu hariiroo gaarii hin turre. Nu nama tasumaayyuu karaa kamiin iyyuu abdii hin qabne kana Kiristoos Yesuus dhufee abdii nutti horuu isaatiin jireenya akka arganne nutti hima. Waaqayyo Kiristoosiitiif jedhee cubbuu keenya nuuf dhiise. Fariyoon Yoosefiif jedhee ilmaan Yaaqoobiif maatii Yaaqoobii guutummaa akka ofitti fudhate Kiristoos immoo Waaqayyo immoo Kiristoosiif jedhee nu hunduma keenyayyuu maatii isaa godhee nu fudhate. Kanaafuu Waaqayyo sababii Kiristoosiitiif, sababii tola isaatiif, sababii gaarummaa isaatiif, sababii inni anaaf isiniif jedhee tokkitti lubbuu qabu kana aarsaa godheef jedhee anaaf isiniin cubbuu keenya hundumayyuu irraanfatee akka nama gaarii hojjeteef akka nama gaarii godhetti ayyaana argannee fuula Waaqayyoo dhaabachuu dandeenya. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusii nutti araarame malee nuuf Waaqayyo gidduu riqichi jiru riqicha guddaa ture. Bowwaan jiru. Kanaafuu riqicha kan ijaare Kiristoos Yesuusii karaa riqicha kana ammoo wal agarre. Karaa riqicha kana ergi wal agarreeti Kiristoosiif jennee akkuma inni Kiristoos cubbuu keenya hunduma isaayyuu dhiisee irraanfate irra darbee nuunis Kiristoosiif jennee waan hunduma isaa dhiisuun barbaachisaadha. Waaqayyo fedha isaatiin gara hariiroo gaariitti gara hariiroo gammachiisaatti nu fideera. Kanaafuu Fariyoon Yoosefiif jedhee maatii Yaaqoobiin ofitti fudhate. Yoosef biyya Misir keessatti ayyaana argate fuula Fariyoon duratti. Fuula Fariyoon duratti ayyaana waan argateef maatii kee hundumaa fidadhu ittiin jedhe. Fariyoon maatii isaa hunduma isaa fidate. Isaan immoo biyya Geeshamiin naqanii haa ta'ani jedheen. Biyya Geeshamiin naqanii haa ta'ani biyya kana keessattis walabummaa guutuu akka isaan argatanii biyya kana keessa akka biyya isaan itti jiraachuu danda'u. Kanaafuu isaan kun orma miti jedhe Fariyoon. Orma miti isaan kun jedhee
sababii Yoosefii fi maatiin Yaaqoobii biyya Gibxi keessatti ayyaana argatan Uumama boqonnaa 47 lakkoofsa 5 amma 10 dubbifachuu dandeessu. Sababii Fariyooniitii fi Yoosef sababii Yoosefii fi Fariyoon duratti ayyaana argachuu isaatiitii fi waan gaariitu ta'e. Kanaafuu Waaqayyo sababa Museetii fi cubbuu Israa'eliin immoo innis seera boqonnaa 32 lakkoofsa 32 irratti akkuma argitanii sababa Musee fi Waaqayyo cubbuu Israa'elootaa dhiise. Amma isaan kana balleessitu anaani macaafa jireenyaa keessatti isa barreessite keessaati anaan balleessi jedhe. Sababa Museetii fi cubbuun Israa'elootaa hundumti isaayyuu akkaafi argina. Sababa Kiristoosii fi nuti amma dhaaltota malee orma miti. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irratti waan Kiristoos argatu hundumaa isaa wajjiniin hin arganna. Waan Kiristoos argatu hundumaa isaa wajjiniin hin arganna. Innis afaan isaatiin dubbateera isa moo'eef nan kenna. Ani mirga abbaa koo akkuman taa'e inni mo'usii anaa wajjiniin teessoo abbaa kootii irra hin taa'a jedhe. Waan Kiristoos argatu hundumaayyuu akka argannu waadaan nuuf galameera. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti abdii isa Waaqayyo karaa Kiristoos nuuf kenne keessaa akka argattanii akka hirmaattan gochuu fi kan qophaa'ee ture jedha. Waaqayyo waan hundumaa karaa Kiristoos Yesuus nu abdachiiseera. Inni sanyii isa waan hundumaa karaa isaa nuuf ta'edha inni. Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 38 irratti isa kana abbaan wayinichaa kan dhaalu. Kottaa isa ajjeefna hin dhaallaas jedhani. Isa kana abbaan wayinichaa kan dhaalu jedhan. Dhuguma inni dhaaltuudha. Inni ilma Waaqayyoo isa jaallatamaadha. Isaadha kan dhaalu. Kanaafuu kottaa sana ajjeefna jedhanii akka itti murteessanii akkuma kanaadha nunillee inni kan dhaalu waan ta'eef isa duukaa hiriiruun barbaachisaadha. Sanyii isaa waan taaneef haalli keenya sakattaamuu qaba. Sanyii isaa waan taaneef wanta inni biyya lafaa kana irratti hin hojjenne hundumaayyuu hin hojjenne. Wanta inni hojjeteef karaa inni adeeme hundumaarraa adeemutu nurra jiraata. Kanaafuu jechoonni keenya, ilaalchi keenya, dubbannaan keenya, gochi keenya hundumtuu madaalamuu qaba. Dubbannaan keenya, ilaalchi keenya, gochi keenya hundumtuu akkuma inni nuuf dhiphate nutis waliif dhiphachuu qabna. Ba'aa walii baadhaa akkasumas abboommii Kiristoosii raawwadhaa kan inni jedhe anaaf isiniin. Kanaafuu ba'aa walii baachuutu barbaachisaadha. Wal danda'uutu barbaachisaadha. Waliif obsuutu barbaachisaadha. Dubbannaa keenya eeggannaa gochuutu barbaachisaadha. Bakka koo kana utuu ta'ee Kiristoos yookaan immoo bakka an dhaabadhu kana Kiristoos utuu dhaabate waan nan dubbadhu kana maal jedha laata jennee yaaduutu nurra jiraata. Bakka hin jiru kana utuu jiraate waan an gochaa jiru kana Kiristoosii akkamitti godha laata jennee yaaduutu nurra jiraata. Bakka hin jiru kana utuu hin jiraadhe ilaalchi Kiristoosii maal fakkaata laa isa jedhu beekuutu nurra jiraata. Ilaalchi Kiristoosii ilaalcha namaatiin adda ture. Gochi Kiristoosii gocha namaatiin adda ture. Dubbannaan Kiristoosii dubbannaa namootaatiin adda ture. Kanaafuu nuti yommutti waa dubbannus yoo ta'e, yommutti waa goonus yennaa ta'e, ilaalcha keenyaanis yennaa ta'e, Kiristoosii waa'ee kanarratti maal jedha laata isa jedhu sammuu keenya keessa kaa'achuutu barbaachisaadha. Waan namarraa eegdu sana, waan namni akkasii godhu feetu sana, atis akkasuma namaaf godhi jedhaani. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irra jira. Waan namarraa namni akkasii godhu barbaaddu sana atis akkasuma namaaf godhi jedha. Waan ati namarraa eegdu maayini? Jibba namarraa eegdu nan beeka. Hammeenya namarraa eegdu nan beeka. Kanaafuu wanta jibbitu kana namarratti sin raawwatin. Waan na jaallattu waan namarraa eegdu sana immoo namootaaf akka gootutu nu afeera. Inni anaaf siif jedhee teessoo warqee nafamaa dhiisee gara biyya lafaa kana dhufeera. Inni anaaf siif jedhee du'a keessummeesseera. Inni anaaf jedhee samiirraa halkaniif guyyaa dhaabbataa jira. Kanaafuu nuti isaan kana hundumaa sammuu keessa galchannee noonis
haala keenya toora keenya sirreeffachuutu nurra jiraata. Inni anaaf waan hundumaa waan ta'eef gadda koo keessatti gadda koo gara gammachuutti waan jijjiireef, dukkana koo gara ifaatti waan jijjiireef, inni dhukkuba koo gara fayyinaatti waan jijjiireef, inni du'a koo gara jireenyaatti waan jijjiireefi inni waaqa guddaa, waaqa na jaallatu, waaqa anaaf lafa bariisise, waaqa abdii natti hore, waaqa jireenya naaf kenne, waaqa samii naaf qopheesse waan ta'eef ani hiriyaa koo irratti hamaan hojjedhu, hiriyaa koo irratti hamaan dubbadhu, ani hiriyaa koo irratti hiriyaa kootiif ilaalcha badaa in ilaalu hiriyaa koo. Kanaaf Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu ilaalchi keenya ilaalcha badaa akka hin taane, gochi keenya gocha badaa akka hin taane, dubbannaan keenya illee hiriyaa keenya irratti badaa akka hin taane, madaalli kan baasu dubbii dubbattaniin isinitti faradama waan jedhuuf, gocha gootaniin immoo madaalli irra hin kaa'amtu waan jedhuuf, ilaalcha keenyaatiin waan madaalamnuuf isaan kana hundumaanuu maraanuu waan ilaalamnuufi isaan kana yaada keessa galchannee nuti akka Kiristoos jedhetti, akka Kiristoos fedhutti araaramuu fi yaada gaarii obboleessa keenyaaf qabaachuutu nurra jiraata. Kan akka goonuutiif Waaqayyo isa dhageenye nuuf eebbisu maqaa isaatiin. Ameen.